mata duree kanaan jalqaba dhabde. صح فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تاني. أكلمان تو أكمل تاني. أمام بلدن. بلدن دوينه. دوران درسي. أنا ذكرت لك الجناس. أيه. دوران درسي. أنا موبايل خاص من جرنا موبايل. عند دوران ربي تكلم لي هذا ويا لا ترجع الجريس المقنون. كلام ربيتي لهم دا أسرابي. ما أنا كنا خيسة أكمل مني حاصل أنا حاصل. ربي تكلم لي هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي ورقي وأنت نكنديسوف وبلي سفيه عن بيته وجتونينيس عن قوانينيس وندي وبلي يعني نكان جالد في قبض وانده بروتوكول يك إجمد به من قدوة تينيا شيكوتي تينيا عن قوان تينيا وبلي يعني كسايبو تبيا جولين الرجل كودا أنا هرمايا وندي خيسانو كم تاورتوتا كم تال جماعة إسلاما أنت ناسيتي أركمتك يوم هو وري لاين ولا لا جبت وندينو بقرب بيجار هدو قلتوا ما نسيجت شو بعدا والنيت كامو ودون هاسون جل كبني يرو لما فاهم يرو صدفاتي دو هرمايا نمدورا ودي بيه كم تونو بليجن كي يبرنوتا ساعة خبرجو أركيتني جريني فرّاج جيرو سوبي ساعة شيء سلام تنتن كهنا الرئيسة سوبي هرمايا ساعة شنتاتي my brother and sister أمدورا سسرتي بيتين جرا سجن تاجر دير تون كبر فنقول مني هاسو يرو نكالي أكتر جل آيس كريم الرابط تين ساعة يجارها تنافو يفهم ناقودا متى دورين خينيا خارجا ني أركيتني جتشو abdiin teenya tafuul dura harka keenya keessa jirti. Dhageessanii hundi keenya akkamitti harka keenya keessa jirti? Maal godhuu qabna? Akkam ta'uu qabna? Eessa gahuudhaaf akkami harka keenya keessa jirti? Wanni hundi waa takka beekaa duniyaa kanarratti. Namninis, sheexaanninis, badaanis, hamaanis fayyad hundinuu dhaloota barbaada. Dhaloonni kun yoo arraan kana dhaabbate arrabsa bilis duuka miti as kottu arrabsa. Saniifuu wanni guddoon nuti godhuu qabnu jireenya keenya keessatti gisee hundaa'u mee arraan tana namni miilaan dhufe harka baasame miilaan namni miilaan dhufe namni baajaajiin dhufe yookaan minibaasiin dhufe everybody namni mee maaliin dhuftan miilaan dhuftanii anammoo akka miilaan hin dhufeen magaalaa beedanii qabaadha miilaan hin dhufne ilmi namaa miilaan hin deemu sammuun deema oromoon maal jetti bakka qalbiin nama jirtu miilli nama dhaqqaja. أرى ويا رانتنا ربي سنها خرجوا مجال حرمايات سبيشالي نياركتم فاونديشن كنا جتوا حرمايات جلوبال نتورك دميناتي كي وجه والتودان وبليس خي خلينا كان خرجوا كان جالدو إلياس سالاتي وجه تاني سجنتانتون فاونديشن لسان أرانتنا أسيدابهم كون جولت إن يتحرمايا كيس جتوا دلو تتكا والقو جولت كتابو دلما تمرتين وجيهين أبكتين يوهاو كابتين النفلي درين لساني أسيدابتو بيقا نجالو دندابو يوجا باتني برتا warri barnoota gargar kutee hojiin harkatin warri yuunivarsiitii irraa ba'ee hojiin harkatin yoo haa'u nama waajjira mootummaa keessa dalagu kamindaan hin gahiniif jireenya isaa jijjiiruu qabna jechuudhaan dhaabbatoonni lamaan wal ta'uudhaan arraan tana asitti akka argamnu rabbi nuun fedhe asitti argamnee jirra jechuudha. Tabiraa bakkaan dhaabbadhu hunda dhaabbatoota naa wajji jiru jira jechuudha. Dr. Ayyaan Dental Clinic yeroo gabaabaa keessatti harmaayetti banuuf deemti asuma miidhutti argamti isii gisee hunda dhaabbata damiinaati wajji warra ispoonsar godhee hojii deemu Afrika Holding Solution everybody namoonni hojii deeman kun arba harmaayee lola network akka dhagee akka magaalaa harmaayee xiqqoo tanaatiin akka addunyaatti wanti kun gaggeeffamaa jiru. Tanaaf arraan tana namni gisee hunda firii lafa buutee dhaabe bu'aa ni argata. Dachii irra dhaabuun murteessaa. Firiin arraan tana dhaabnu dhaloonni harmaayee obboleeyyan biyya zakkiin faanas jiranii hanga danda'an lafaa jira. Bulchitoonni lafaa jiran namni hundi lafaa jira. Garuu dhaloonni bilis dabalataa. Namni hirriibaa nulee isin haasee faxaa isin nyaachisu jiru. Irra hedduu keenya halkan akkas jechaa bulaanii bilbila irratti qarshii meeqa argama? Maal fiduu jirra? Bu'aa akkam fiduu jirra? Wal jalajjanaa bullaroo tokko jaartii namaa ta'attee ciistu jalajjanaa halkan hirriiba dhabee jechuudha. My brother and sister, adeemsi akkanaa kun nu guddisu. Bakka geenyuus hin qabnu. Kanaafuu mee arraan tana dhaabbannee arra booda jiruu silaa'uu sooshaal miidiyaa irra deebite bilbila irra deebite eega harkaan tuquu keenya hinaafi bu'aa irraa argachuu qabna. Akkamitti bu'aa irraa argachuu qabna? Isinii mul'atti? Wanni kun beekee ta'e sanaan nu beekee wanni namni hundinuu azaanaa fi salaata caalaa jechuu qacarratti mul'atti?
adeero duraanii guyyaa kasaanii guyyaa moobaayilaatiin jaba guyyaa akkas maaliif seeta waan asirra jiru kana laalame ma tap share like copy link and subscribe kunga afaan barre kun beekutu kana beeka afaan barre kun beeku namni wanta lambeene waliin galu duniyaa tanarratti amma riili haramaaya keessatti yookaan gamtaan barattootaa haa ta'u dargaggoota haa ta'u bulchiinsa mootummaa haa ta'u bakkuma feetan jiraattanii mee maal taap godhu jirtan natti hima maali wanni nuti taap godhu jiru jireenya keenya keessatti jiruun ammaas asuma keessa dhowwati hadiisnis asuma keessa jira bultiin as keessa jirti maallaqni as keessa jira everything is here gaafa tunnuu galte tokko maal jaan ifamaa wajjin miidiyaalee hedduutu as jira rabbii jaa taap naa godhaa jaa akka madda taatuuf yes everybody namni taap hin goone hin jiru maali wanni as jireenya keenya keessatti taap gootu taap jechuun akkasii tokko jechuun jireenya keenya keessatti wanni namni irra deddeebi'ee tokko hara namatti taati kanaafuu mee maal taap godhu jirta intala qomxaa si kaattee deemtu moo gurbaa dardaraati moo maali wanni nuti taap godhu jiru jireenya keenya nu jijjiiraa jirti teknoolojii addunyaan amma intala dhageessanii eeggadda dhaalamu tiiktookummaan nuti irraa teenyee mudhii if dhukkubsinee itti wal abaarree itti wal dhukkubsinu kun mootummaa lamaa irra wal qabe mootummaa Ameerikaatii mootummaa Chaayinaa naatu hoggana addunyaan achirra jirti nuti achirra jirra garuu nuti nu qotachuu jira meeqa keenyaatu kanarraa bu'aa argachuu jira the moment we make tap maal argachuu jira tap godhuu jirraami maal wanni tap godhuu jira karaa mana safaa falaa haadhatee si yaadachiisa barnoota kee si yaadachiisa maaliif tap gootu if gaafadhume maal wanni tap godhuu jira akka eenyu bira ga'uuf tap gootu maal akkasii fiduuf maallaqa itti baas dhaloonni amma maallaqa hin qabu jaa tap godhaa oola hirriiba hin qabu hirriibaa boodarratti itti dhufa halkan guutuu tap gootee ganama hogguu salaanni subii ta'e salaatuu hin dandeessu ganama hirriibaa kaatee dalagaa seenuu hin dandeessu bulchaanas jiraadha dhiifa manaa godhaa yoo dandeessan biiroo keessan akka jijjiiraa dhaloota ammaatiif maaliif isaan aktiivlii galgala jiran biiroon guyyaa jirti akkamii walii araarsina jechuudha kanaafuu maali wanni nuti taap godhu jiru maali wanni nuti sheer godhu jiru maali wanni as sheer godhu jiru maali akkasii dabarsu barbaadeeti ilmi dhamoo barnoota moo akka haadhatee kabajju moo akka jireenya kee jijjiirtu moo maali wanni isin sheer godhu jirtan waayu sheer maaliif sheer goota eessa gahuudhaaf sheer goota wanni ati sheer goote tun dhagaa fuula namaattis fuula rabbiittis si gaafachiis takka jireenya keenya keessatti wanni nuti itti deddeebinee goolchuu teenya murteessiti amma sooshaal miidiyaa namni hin qabaanne duniyaa tanarratti nama waa xiqqeessu namni meeqatu irraa jijjiiramu jira addunyaa meeqaa irraa jijjiiramu jira siyaasaan achirra jirti guddinni achirra jira amantiin achirra jirti jiruun achirra jirti duuba ati maal sheer godhu jirti halkan guutuu hirriiba dhabdee teessee akkamitti jireenya irraa jijjiirta kanaafuu waan sheer godhu jirtan laalame hogguu takka ifa manaa godhaati hagam takka akka gowwoomneen isinitti sooshaal miidiyaa irratti abaluutu wal arrabsuu deema guyyaa sabtii galgala sa'aatan irratti laayivii seennaa du'eegaa wal arrabsuu fi dhagayaa wal qaaneessuuf amantii tokkoodhaaf saba tokkoodhaaf waan silaa gurri keenya dhagahuu hin dandeenye tokkoodhaaf wal arrabsinaa qaxaroo isinii qabna nurraa nafinaa jaanii isinaaf yarrata wadaata gowwaa jechuudha kun hundi hoo arra bara abaluu fi abaluu wal arrabsuu deema akka jeen dhageessanii arra dhukkee irraa baasuu deemti bara abaluu jaan sagaggaalummaa waan hamtuu achi jala bulta mataan ilma namaa rabbii okkuu uume fuula lama uume beekaa kaniin amma isinitti haasa'u kanaafi kadhugaa isinii himu jechuudha kadhugaa isinii hogguu galgala mana keessanii galtanii guyyaa rabbii kana guutuu kijibaa fi waa meeqaan nama boqoisaa oltee gurra hin jirre jechi rabbii tana garagalchite hogguu mana galte os kijibaa siin jira mataa tuni kijibu kana gowwoomsinee dheeyinee nama nu arrabsu kana jala teenya nama wal arrabsu kana jala teenya nama bu'aa irraa arganne nama gargaarsa irraa arganne nama silaa waan silaa gurri keenya dhaga'uu hin qabne dhaga'u jechuudha hogguu san dhageesse atiif maal taate isaan daran hamansi san kee godhu jira jechuudha waan jireenya keenyaan taane haadha teenya abbaa keenyaan taane look these people obboleeyyan kiyya harmaan tana beekee harmaa global network faamilii yeroo ibsaadha laalaafe maal sheer godhu jira harmaa yaadhaaf maal garsiisuu jira nuti hoo maal godhu jira wanni isaan fidanii asii godhu jira magaalaa kana keessatti obboleeyyan keenya musliimonni keenya yookaan gamtaan barattoota jamaan adda addaa godhu jiru maal godhu jira namni hogguuniif rabbii dhumatee si tolche maal godhan ijoollee akka faamilii yeroo ibsaa kana si kan gadi takaafa eegaa abbaa fi haati isaanii du'an booda faawundeeshinii dhaabanii faawundeeshinii san sadaqa jaariyaa kennee fi akka biyyaan jijjiiramu godhu jechuudha. Nuti ammoo nama arrabsuu fi wal arrabsuu fi mataa wal galatti jala teenyeeti we are sharing like gootee jaa eenyu like godhu jirta jirtee like godhu jirta maal wanni ati like godhu jirta isaanii laayikiin sun maal sii fida maal si yaadachiisa amma algooriizimii teeknooloojiidhaan haadha godhatte caalaa deema ni beeytan si hundinuu mee dogongoraan sirboota dur tokko yookaan waan daggatu qaba rabbi isin kaasee yookaan namni neetwoorkii keessa keessa jiru waan tokko walii ansa isin
biyya achi booda abulu fi abulu waraabaa sifiranii seenis jira notification sitti erga kan arabaa jechuudha then achi booda ilmi namaa waliin nyaatee qaama kanaan jese kanaan sirreessi asii ajajama maazigaa caalaa kanaan hokko asii dabbaramee jiru ni ciise kana gaafsi tokko nuti beeku wanni sa'aatii achi booda qaamni yeroo dadhabe inkaat humna feeti qabaatama maali asii jedhanii nuti kanaaf wanni nuti laayee godhu jiru hundinuu addunyaan daadhaan maali wani tokko fedhii godhu tokko maal godhe mee namni televizyiina laalee boo'e namni hunduu tokko boo'e ni jiru yoo fi mana hojjetaa fi hojii godhu ilmi namaa emotionally attached miiraawwan ijoollee qaba dandeettii aanee deemuu kun bakka isii fachiisuu ni erga bakka isii asii ni erga ni aarta bakka isii keessu ni jiru kana jechuun addunyaan hunduu miira keessa keessa jira kanaaf akka laala akka maayaa siiti akka haala maayaatti maal wani godhu dhaloonni isee hundumaa jedhanii manguddoon deebi'anii abbaa biyyaa biyya waliin jedhan jecha sadiitti hin haman jiruun duraaf ta'eedha bara keessa kun bara gaarii miti yaa ijoollee darabummaan akka godheessa naa godhu ani waan akkasitti nama bara gaarii baruma irra jiru isaanii bara isaanii nuuf ammoo bara kana bara keessa jirtu keessa yoo qooda irraa fudhachuu baattee jireenya kee irraa jijjiiruu baatte abadan jechuudha mee abadan mee bakka takka ciise odoo waliin kaane nyaanni achisitti haa dhufu abdileen sababa safalee nyaata as bira dhufee harka qorii keessee akka faayisuu danda'u kanaafuu hundi keenyaa hojii arraba kan dhaabannee haalaan eenyu namni kan laayii godhu jiru eenyu namni kan shira godhu jiru eenyu namni kan konfilee godhu jiru eenyu namni kan taaphaa godhu jiru inni fi shawwatinaa yoo mobaayila keessatti akka inni waan as taasise hojii keessatti bakka asirra bakka oolu fakkaata namni hattuu asii hojii oolu yoo hattuu ishee baate yoo inni ammoo ulamaanii yoo beekaa jiraatu bakka oolu fakkaata irra hedduu keenyaa akkatti haaraa hojii beeku afaan dhaabee jedhamee sana jedhama fakkaatanii sana Kamu. nama nama berdiri waktu bor iftar achi booda kaabuun isaanii Maldo. Ini kerja di mana? ini bakka sadii iftar odoo beellaman qaban bakka sadii walakkaa kanaafuu Wallahi. alba waliin godhuu barbaanne Oh, tahu sih emang. ati daandii jira Sampai? nagaa Jangan runtuh. harmaan gabaa neetwoorkii irratti taanee namoonni alba achi godhuu sooshaal miidiyaa kun maallaqa namaa kafalaa Enggak, ini berat. Kamu kamu. ijoolleen maallaqa akka jiru ijoollee sirrii tokko booda as baasaa hojii jira ijoollee nama mana maaf wala musulmaa gochuu qabachuu hedduu kanaafuu kan sirriitti beeka hubadhaa achi booda immoo bakkeetti deebi'u immoo karoora qabaata rabbiin ilma namaa kana mataa wajjuu mataan bakkeetti jedhatu karaa sadii qofa dara kalee arraafi koo sadii kana aadan qabu jiru dhageessanii waan sadeen kana qaceelloon naa qabadhaa mootummaan ilma namaa tokko sadii kana qofa dara kanaaf hanga fedhe beekamaa ta'u adima haa ta'u walaalaa haa ta'u mataan sadii kana aadan beeku Yuma khalika, yuma arab, yuma boro. Bakka sadii kana akka itti darba qoodee jireenya keenya irraa jijjiirra. Wanni akka jijjiiramu hin godhe immoo wanta naaf beeku. Irra jiru keenya hoggoo kan jijjiiran baradhu yookaan waan tokko godhe jedhee kan irra dhaabbate. Suni lama azana yoo sababa tokko jira dhiisa. Amma amma jira yeete. Kota. Ati yang boleh tu. Akan kan? Akan pun. Akan awak sih saya tu. Kenapa? Macam bagi saya kerana tak. Kali ini awak baru lagi tu. Hubungan sekarang dia mungkin tidak mahu bisa untuk orang berpura. Hubungan mahu cabaran tak. Orang lain sedih kerana dia, amadul macam sampai. Ni yang kita jualan cie. Hubungan itu lebih dari dia